warra amantaa islaamaa osoo hin ta'in islaamni hundi ni qamaa osoo hin ta'in warra jimaa hin jaalannee jira. Kanaafin jimaa irra heddummeessee jimaa dalagaa nama jimaa hin jaalannee jira. No, jimaa dalaguu maltaa bar or jimaa gurguruu maltaa or dalaguu maltaa or something waan hunda ta'uu mala. Laakiin bika akkasii karaa irratti akkasiisanidha malee jimaa gurguruuf maarree rakkoota kan qabu sanan isaa wajji wal qabatee waan takka hin jiru. Dasta karaa irratti akkas jechuu saniin baana malee. Nuti amma viidiyoo san qadalaneef jimaan akka mul'atu barbaanneeti. Okay. Jimaa mul'isuufi? Yaa malee jimaan akka mul'atu barbaanneeti amma viidiyoo jimaa suni miliyoona 5 ilaalame. Maaliifi kanarratti erga jimaan ani fiduu eegalee nama dooktara qabii namootaan hedduu jimarra komii kannatu jira nama hedduu amaareenyaadhaan si galee namni abbaan barbaadanii qaba abbaan barbaadanii dhiisaa jechuudha. Jimaan hawaasa keenyaaf immoo jireenya si galee jireenya gizeen sinjoo hawaasni keenya karaa Harargee kanatti ittiin jiraataas ittiin barsiisaas ittiin bakka jireenya isaa ittiin jiraataa jimaa akka hawaasni biraa jimaa fakkeenyaa midhaan facaasee midhaan xaafii qamadii kana garbuu gurguraami hawaasa Harargeetiif jimaan jireenyaa jechuudha. Yaa an banagaraatti illee nama jimaan dhokachuu qabaa maarree jiru sanii miti jimaan Harargeen keessaafu jimaan si mul'achuu qabaa jee nama amanuu keessaa takka garuu akka nam takka atirratti hin baana malee jimaa wajji wal qabatee yaada takka hin qabu waan. Atirratti malee jimaan sirriidha jimaan atirratti. Anarratti amma ani namootan jechuun nama haqimii xiyyaa ol ta'een arrabsee nama lamaa yookaan namuma lamaanii wallolee nama lamaan kanarratti ani arrabni xiyya kun nama takka arrabni isaatu dhaggeeffamuu jira si galee namootan hedduu arrabni xiyya kun bira gahee akka nama arrabsiti minaamin jaame namni sun akkas na jaamu godhe malee gizeen ammaan karaa miidiyaa kanaan TikTok kanaan dhufu jimaaniin dhufe dura an TikTok kanaan dhufuun kiyyaa jimumaan dhufe maarra jimaan dhufe jidduu takka karaa wanni irratti karaa dirreedhaa kanarra keellaa maqaa naayii magaarraan fadhe jimaan achirratti cufamee ture keellaa Dangaggoomo. Yaa achirratti keellaan achirratti hedduun qaraxa isaanii jimaan hedduu rakkishee kanarratti namni wayii tokko maaliif achi gizee kana qamaan uumamuun keessa teenye osoon TikTok makanaa hun eegaliin jechuudha. Maaliif jimaa kana TikTok irratti akka ittiin beeksisne nama jimaa gurguruu jira. Faamiliin kiyyamarra hedduun jimaa gurguran. Innaa jimaa hawwataa gurguran. Akkasitti karaa jimaa kanaan dhufee jechuudha. Laakiin faamilii kiyyaaf osoo hin ta'in Harargeen guutuun jimaadhaan jiraatti. Abbaan itti tolee ni qamaa, abbaan itti tolee ni dhiisa. Si galee? Sanii maaliin dhufee barcumaan na beekanii jechuun namni yan. Warda galatoomii waan sirrii abseellee waan kana godhe absee gaaffii ammaas takkaan si gaafadha macarrashaa dha kii gaaffiin tun akka nama tokkotti if gaafsa. Suufaan uffadhe moo mudawwaraan uffadhe hanga gaaffiin hafna gootuuf. No dhaabbadhu absee. Gaaffii mahayyiiti wallahi kanaa achi sin gaafadhu. Dhalaalee ati beektu keessaa dhalaalee akkam like top level, you know, nagee waa hundaanu